Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaa Irreensoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaay Daamxoo nuuf ergite ture. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biyyi keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaaga'ama hamaa waraana waliini oduu ollaan illee lolte waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e darbee warratee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'ee immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufit. Gadaan immoo waraanan jaalattu. Gadaan dimokiraataa. Gadaan nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasiilole diina keetu irraa fakkis jedha. Dr. Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira, qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunillee ammoo dogoolabbiin argatiin marsaa tokkoffaa fi Dr. Abiy kallattii kenneen waraanni kun bakka duraan qabatee siqee warratee gara mandhee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Dr. Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee kaayee kan deemu utaatee beekamtii kennaa fi abbaani. Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa. Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammataa immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffaa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatis amma mallattoo kan ta'e kaleessas niitii Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatiin mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa deewaadhattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessas biyyi keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaadhattee birmadummaa fi taphachiistee asiin turte. Kanaaf abbaa gurraachaa kan kennineefi abbaa biyyaati. Abbaa biyyaa kan kennameef immoo biyyi Afrikaatuun biyyoonni Awurooppaatiin biyya Afrikaa tanaa akka nama gadi aanasitti ilaalanii biyya Afrikaa tanaa. Biyyi Afrikaatuun immoo biyya rakkatuun malleetti rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cinqamtee jirtu. Biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee warratee akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu, nama obsa qabu, nama dandeettii qabu. Abiyyi wanna kana waan guutee kenneef waan guutee kenneef kanammoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef. Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti fufan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaa jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru. Akka abbaa gadaa kana nama dura aane, nama dura jiru, nama biyya bulchu, nama biyya karaa nagayaatiin bulchu abbaa biyyaa abbaa nagayaa jedhanii. Waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Dr. Abiy jechuun Itoophiyaa waan jedhan kana biyyee isaallee jaalataa,
Yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti namni hundi isa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf. Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaagaraa kennaa moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'udha jedhan. Fardaan abbaa gurraacha jedhani farda gurraacha abbaan gadaa kenneef kanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caala kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Nama abbaa biyyaa jedhanii ilma jaalatamaa akka nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedhan. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo duruma qabeetoo jaalatudha. Jaalarraa kan ka'e maqaa kana akka moggaasan natti mul'ataani. Bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiiraa dhufa beeke. Maatii qofa odoo hin ta'in abbaan gadaatu nama moggaase. Abbaan gadaa gaa'ela irrattis jila adda addaa irrattis namoota wal fuudhanii firree hundumaafu maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira. Gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'ee jira. Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya amma immoo qophii itti aanutti ceena. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kataateef baay'inni lakkoofsa uummata ishee hedduu kata'e magaalaan Niw Yoork namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaa hin qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumiin bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko kata'an Jaakiliin Godoyee jedhamu. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argamee hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niw Yoork isa dhugaa taanetti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteetsi kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niw Yoork keessatti geggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti addaa jedhan. It is well known that election over there have been fraudulent. Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessaa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa Niw Yoork seera namoota 800 ol ta'aniif mirga filachuu kennuu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti haammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niw Yoork ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Meerilaand, Vermontii fi Kaalifoorniyaa kanneen lammii hin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhamee hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Piroofeesarri seeraa Riichaard Briifolt gama Skaayipiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan. I think at the federal level, no, given the Congress. The state level, it's possible. I think there probably would be more resistance. Akkan yaadutti sadarkaa federaalaatti hin ta'u koongireesii yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka Niw Yoork keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Maliisaa Roojaas Niw Yoork Brooklyn irraa yoo taatu maatii koolugalaarraa dhufte. They're in their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to, our society already. So why not give them a voice to vote? Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagaleen qabaatarre jette. Rooberto Sandros achuma Niw Yoork Bronx keessa jiraata. Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally. Guyyoota 30 yookaan waggoota 30 as jiraadhu martinuun keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa koolugaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessaa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru. Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that. As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri Niw Yoork Riippablikaantichi Rob Ort yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora.
Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolugaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo 2 qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Profeesar Riifold akkas jedhu. I think it's going to be a huge administrative challenge, actually, to the Board of Elections to do this right. Akkan yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama 2tu barbaachisa. Godo'een akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kanarratti hirmaatanii filatan kaadhimamaanuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaarraa qabuun filadhaa jedhan. 18 addunyaa irratti guyyaa godaantotaa ta'uun yaadatamee oola. Namoonnis lubbuu isaaniitti murteessuun godaanuu itti fufanii jiru. Kanarratti gabaasa qindaa'e jaallannee dhiyeessa. Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Meeditiraaniyaan keessatti immoo balaa guddaarraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Meeditiraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Taangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediterranean jedhamurraa. We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who already died in the target because of suffocation, because of... Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata.